Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti leenjii hooggansaa marsaa lammaffaaf kennaa ture xumuruu beeksise. Paarlaamaan Itoophiyaa diigamee filannoon akka geggeeffamu miseensi paarlaamaa muummicha ministeeraa gaafatan. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraanni bilxiginnaa nama butuun dhabamsiisuu itti fufan. Qulqulluun Sinodoosii mana amantaa Ortoodooksii Itoophiyaa dhiifama gaafate. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti leenjii hooggansaa marsaa lammaffaaf kennaa ture xumuruu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti qondaaltota waraanaa sadarkaa garaa garaaf leenjii hooggansaa marsaa lammaffaaf kennaa ture xumuruun dhaga'ameera. Humni riphee lolaa sadarkaa humna waraana xiqqaa irraa ka'ee kaayyoo xaliila'aa fi hooggansaa gaarii qabaachuun yoo deeme uummata isaa siyaasa barsiisee hammachaa fi humna mootummaa lolee lafa babal'ifachuun gurmuu isaa jabeessa. Haala yeroo ammaa itti waraanni bilisummaa Oromoo jabaachaa fi baay'achaa dhufe hubannoo keessa galchuun waraanni bilisummaa Oromoo loltoota isaa sadarkaa qondaalummaa irra jiraniif leenjii hooggansaa kennuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo leenjii barbaachisummaa hooggansa waraanaa akkaataa itti diina irratti socho'anii fi hawaasa ofii qabanitti akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo duratti tarkaanfachiisanii fi injifannoo argamuu tikfatan irratti guyyoota 27f zoonii lixaa keessatti barnoota kennaafi ture. Leenjii kanarratti kan argaman qondaaltota waraanaa sadarkaa saglii irraa haga abbaa buttaatti yoo ta'u, ga'umsa hooggansa waraana cimsuun uummata ofii qabatanii humna diinaa cabsuu irratti xiyyeeffachuun leenjii bal'aa mudannoo fi dalagaa qabataa hojjetamaa ture. Fidanii irratti mari'achuun yaada sirrii gabbisaa kan hin taane kuffisaa barnoonni akkaan hawwataan kennamaafi ture. Leenjii ga'umsa hooggansa waraanaa cimsuun bilisummaa Oromoo saffisiisuu zooniilee waraanaa cufa keessatti akka itti fufus ibsameera. Paarlaamaan Itoophiyaa diigamee filannoon akka geggeeffamu miseensi paarlaamaa muummicha ministeeraa gaafatan. Har'a adoolessa 6 bara 2023 muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad gaaffilee dhiyaataniif deebii kennuuf mana maree bakka bu'ootaa uummataa irratti argamanii deebii kennaa oolaniiru. Dhimmoota dinagdee, qaala'insa jireenyaa, rakkoo nageenyaa fi wantoota kana fakkaatan irratti ibsaa kennaniiru. Gaaffii miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaate keessaa tokko manni maree bakka bu'ootaa yookaan paarlaamaan diigamee filannoon irra deebiin akka geggeeffamudha. Gaaffii kanas kan gaafatan paartii maqaa Amaaraan socho'u Abiin bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'an Dr. Dassaaleny Caanneetiin. Gaaffii isaaniitiin muummichi ministeeraa Abiy Ahmad erga gara aangootti dhufanii as dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee irratti haalonni walxaxaan uumamanii amma gara jeequmsa waliigalaatti ceeraa jedhanii. Mootummaan Abiy haala kana to'achuu dadhabuudhaan namni nagaan ba'ee galuuf hojjetee jiraachuuf danqamuu ibsan. Akkasumas qaala'insi jireenyaa hammaachuudhaan namni biyyarraa baqachuu fi harka namaa eeggachuuf saaxilamuunis gaaffii miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kana keessatti hammatameera. Dhalattoonni Amaaraa sababa eenyummaa isaaniitiin hidhamanii manni murtii kan lakkisiise poolisiin deebisee qabee hidhaa jechuun obbo Dassaaleny dubbataniiru. Itoophiyaan guutummaatti dirree dhiigaa taatetti kan jedhan miseensi paarlaamaa kun kanaaf ammoo lola Tigraay kan Amaaraa fi Oromiyaa akka fakkeenyaatti kaasu. Waggoota 5 darban kanatti lubbuu miliyootaan badeeraa jedhaniin rakkoo tasgabbii dhabuu fi kufaatii biyyattiif sababa kan ta'e mootummaa bilxiginnaa hoogganuu fi hooggansa keessa isaa sanadhaa jechuudhaan Dr. Abiyyitti quba qabaniiru. Ittuma fufuudhaanis paartiin biyyaa bulchuu badhaadhina fida jedhee dhaadatus bu'aa inni fide garuu haala walxaxaa amma keessa jirru kanadhaa jedhan. Hooggansa keessanii fi kan paartii keessanii isa kufe kanaaf furmaanni maalii jedhanii kan gaafatan miseensi paarlaamaa kun akka bakka bu'aa uummataa tokkootti paartiin keessan kan biyya bulchuu fi paarlaamaan isaa diigamee aangoon bulchiisa yeroo dhaabbilee siiviliitti kennamee filannoon haraan daddaffiin akka geggeeffamuun gaafadhaa jedhaniiru. Yaada miseensa paarlaamaa Dr. Dassaaleny Caannee irratti deebii kan kennan muummichi ministeeraa lola Tigraay keessa ture yeroo ture sanatti dibbee waraanaa reebaa turtanii amma miidhaa lola sanaan wal qabatee dhufeef paartii biyya bulchuutti quba qabuun sirrii mitii jedhanii gaafatamaas waliin fudhachuu akka qaban akeekan. Dhimma filannoo haraan akka geggeeffamuuf gaafatameef deebii yommuu kennanitti filannoon akka geggeeffamu yaadni dhiyaachuun isaa yaada jajjabeeffamudha erga jedhanii booda garuu waggaa 3 obsuun dirqamaa jechuudhaan deebisan. Filannoon torbanii waan hin geggeeffamneef waggaa 3 obsinee filannoo itti aanuuf haa qophoofnu jedhan. Haala kanaan paarlaamaan diigamus hin jiru jedhan. Ammaan duras bifuma wal fakkaatuun paartii Abin irraa miseensi paarlaamaa kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee muummichi ministeeraa akka aangoo gadhiisu gaafachuun ni yaadatama. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraanni bilxiginnaa nama butuun dhabamsiisuu itti fufan.
Ilmaan Oromoo maqaa adda addaa itti maxxansuun badii malee dararaa kan jiru waraanni mootummaa Bilxiginnaa ammas gocha isaa kana akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Haaluma kanaan godina Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Waayyuu keessatti uummata nagaa ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun dhaga'ame. Aanaa Adoolaa Waayyuu kana keessatti haadha maatii ilmaan 5 abbaa malee guddisaa jirtu badii malee qabu. Aanaa Adoolaa Waayyuu kana keessatti haadha maatii ilmaan 5 abbaa malee guddisaa jirtu badii tokko malee manaa ukkaamsanii erga fuudhanii achi buuteen ishee haga ammaatti hin baramin jira. Namni haga ammaatti firoottan ishee barbaadanii dhaban kun aadde Shamshaa kan jedhamtu yoo taatu sababa isheen ukkaanfamteef ijoolleen ishee namni gargaaru dhabuun rakkoo keessatti kufanii jiraachuunis barame. Qulqulluu Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Qulqulluu Sinodoosii Tigraayin dhiifama yoo gaafatu muudama abbootii 26 garuu kufaa taasise. Qulqulluu Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo waraana Tigraayitti waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay fi hordoftoota isheef deeggarsa taasisuu malu gochuu dhabuu isaatiin har'a ganama xalayaa dhiifamaa erge. Xalayaan dhiifamichi Sinodoosichi waraanni akka dhaabbatu yaalii taasisuu dhabuusaa akkasumas yeroo Tigraayitti waraanni geggeeffamaa turee fi ergasii yeroo imalli eeyyamametti qaamaan dhaqanii uummata Tigraay guutuu fi abbootii amantaa jajjabeessuu dhabuun isaa balleessaa ta'uu kaaseera. Qulqulluun Sinodoosichi gargaarsa namummaa uummata naannoo Tigraay miidhamaa jiru geessuu waan dadhabeef komii fi wal hubannoo dhabuu waldaa Ortodoksii fi uummata Tigraay gidduutti uumameef dhiifama gaafachuus xalayaan kun ibseera. Oduu biraatiin ammoo Sinodoosiin kun muudama Phaaphaasota 26 kan abbootii sabaa fi sablammootaan muudamanii kufaa taasisuun guyyaa kaleessaa muudama kan biraa geggeessuun dhaga'ameera. Phaaphaasonni kunneen kutaawwan lallabaa dureewwan amantaa akka dabalataatti qabamanitti akkasumas rakkoon quunnameera jedhamanitti muudamuus jedhame. Akka manni kiristaanaa kun ibsitetti dureewwan amantaa 18 dhiyaatan keessaa kanneen sagalee caalmaa argatantu filatame. Dureewwan kunneen Oromiyaa keessaa kutaa lallaba biyya Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Buunnoo Beddellee, Arsii Lixaa fi Harargee Bahaatti filatamuun ibsameera. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti guutummaa Oromiyaatti bifa jedhamuun abbootii 26 Sinodoosii sabaa fi sablammootaan muudamanii alatti kanneen biraa hin barbaannu jechuun hawaasni sagalee isaa dhageessisaa jira. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun maatii taatanii hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qopheeffadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.